Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ashaba akkam jirtu hordoftoota channel YouTube Abdul App barnoota baay'ee bareedaa ta'e takka isinii qabadhee dhufeen jira kan namoonni baay'een nagaafataa jirtan. Barnoonni kun waan lama sadii of keessaa qaba. Emailii badee yookaan immoo emailii bilbila irraa haqame kan YouTube ofirraa qabu kan isin social media ittiin banattanii qabdan yoo badee haala kamiin deebisuu dandeenya ka jedhuu fi akkasuma warroonni immoo isin jalaa hin banne bilbila irraa qabdan akka dura buutanii sirreeffattaniif jechuudha. Duraan akkaataa emailii keessan itti jabeeffattan security kana jala seenuudhaan yeroo baay'ee video hedduu irra deddeebi'ee isinitti agarsiiseen jira. Keessattuu raayitiin bakka kana you have security tips bakka jedhu kanatti raayitii akkasii akka inni agarsiisu qabu. Review security jala yeroo isin seentan wanni martinuu raayitii biluudhaan gochuu akka qabu duraan irra deddeebi'ee barsiiseen jira. Amma garuu ka isin jalaa badee akkamiin sirreessina yookaan immoo emailii badee sana bilbila irraa haqame sana haala kamiin deebisuu dandeenya. Emailiin tokko amma bilbila irraa emailii ni qabdu taana yeroodhaan akkasitti raayitii godhachuu qabdu waan maraayyuu jechuudha. Keessattuu two step verification kun on jedhee akkasitti raayitii gochuu qaba. Paaskiin ammallee dabalamee jira. Paaskii kanallee itti guuttachuu qabdu. Security key dabalatan two step verification recovery email waan maraa itti guuttachuu qabdu jechuudha. Sanaaf immoo yoo channel kee jala seentan barnoota duraanii keessatti ni argattu. Kana jechuun playlist jala seentanii barnoota email keessa yoo seentan akkamitti akka emailiin tokko jabeeffamuu qabu duraan barsiiseen jira. Wanni kun waan salphaatti ilaaltanii miti jechuudha. Maaliif erga YouTube guddifattanii erga social media adda addaa banattanii ittiin guddate itti email sana fayyadamtanii guddifattanii booda yoo emailii sun isin jala bade deebiftanii argachuu hin dandeessanu jechuudha. Har'a garuu kan nuti waliin ilaallu akkamitti emailii bade deebifna ka jiru waliin ilaalla. Obboleeyyan haaraa taatan subscribe like gochuun na waliin turaa isiniin jecha Chrome yookaan internet browserii fayyadamuu dandeessu emailii bade deebisuudhaaf. Chrome yookaan internet browserii irra seenuudhaan daqiiqaa xiqqoo keessatti akkamitti akka email account bilbila irraa nu jala bade akka itti deebisuu dandeenyu waliin ilaallaa jechuudha. Bakka searchii kanarratti gaatuqa co/ gootanii recover ka jedhu barreessuudhaan searchii gootu. Kun asirra iskiriinii irra sirii kaa'een jira. Kanarra gaatuqa co/ recover ka jedhu gochuun gara fuula duraa deemna. Sanaan booda as jalatti forget email ka jedhu arganna. Bakka kanatti yoo emailii san beekne kan nuti achirra galfannu. Kanaafu forget email irra seenna amma. Forget email ka jedhu jala isaa biluudhaan next cinaa ni jira. Forget emailii kana tuqachuun gara fuula itti aanutti deemna. Maaliif emailii sana dagannee emailiin sun maal akka ta'e hin beeknu waan ta'eef jechuudha. Kanaaf kan dura isinitti maali recovery qabaachuu qabdu. Two step verification waan maraa itti guuttachuu qabdu. Keessattuu recovery phone fi recovery email irra guutuu qabdu jechuudha. Bakka kanatti lakkoofsa bilbilaa gaafa emailii san banattan itti guuttattan itti guuttu bakka kanatti emailii lakkoofsa bilbilaa itti barreeffattu jechuudha emailii san deebifachuuf. Sanaan booda next tuqna. Erga lakkoofsa bilbilaa itti guunnee kaane lakkoofsi bilbilaa tokko emailii 10 baachuu danda'a. Rakkinaa miti. Akkamitti akka kurnanuu argachuu dandeenyu isiniif hin ibsaa jechuudha. Lakkoofsa bilbilaa koodii wajjin itti guunnee next gochuun fakkeenyaaf emailii tokko emailii maqaa isaa yaadachuu qabna. Maqaan emailicha maal? Emailichi maal akka ta'e hin beeknu garuu maqaa ittiin bananne ni beekna waan ta'eef maqaa keenyaaf maqaa abbaa gaafa ittiin banannu sana itti katabnaa jechuudha. Fakkeenyaaf asirratti Abdurree Ahmad waan jedhu itti katabeen jira. Ergan itti katabee ka'e neextiin tuqaa jechuudha. Lakkoofsa bilbilaatti guunnee next tuqne maqaa keenyaaf maqaa abbaa bakka lachuu irratti guutuudhaan next ka jedhu kun ni jira. Next san tuqnaa jechuudha. Yeroo isin next tuqtan lakkoofsa bilbilaa san irratti koodii isiniif ergaa jechuudha. Get a verification code. Amma emailii maqaa saniin qofa jiru sana nuuf baasa. Emailota kaanoo akkamitti arganna? Emailii 3 4 emailii kurnanuu ittiin godhachuu dandeessu rakkinaa miti. Lakkoofsi tokko emailii hundaa baachuu danda'a. Garuu emailii hundaa akkamitti arganna? Emailii 2 3 yoo bade send ka jedhu kana tuquudhaan amma koodiin lakkoofsa bilbilaa irratti nuuf ergama. Lakkoofsa bilbilaa sana irratti koodii nuuf ergame bakka duwwaa kanatti guuttannaa jechuudha. Koodii san bakka kanatti yeroo guunne next tuqannu yookiin verify godhannee gara fuula duraa deemnu amma maaltu ittaana emailii nu jalaa bade sana emailiin sun maal akka ta'e nuuf fidaa jechuudha. Emailii jechuun ka fakkeenyaaf abdurrehamad@gmail.com dhaan kataahu sanii jechuudha. Amma maqaa kiyya ka gubbaa jiru qofa itti barreessee jechuudha. Select an account to sign in. Maqaan kiyya ka gubbaatiif emailii sun waliin argu amma akkuma asirratti argaa jirtan jechuudha. Yeroo immoo barnoota daawwattan video barnoota yeroo daawwattan qulqullina isaa ida'aatii ilaala. Namoonni gariin nutti mul'atu waan jettaniif qulqullina ida'aatii ilaala. Amma emailiin naaf bahee jira bakka kanatti jechuudha.
maqaan isaa Abdurrahmadi ka jala jiru immoo iimeeliin naaf ba'e iimeeliin an dagadhe sun jechuudha. Iimeelii san koopii godhachuudhaan yoo paaswordii isaa beekne paaswordii isaa itti galchuun loogiin goona. Akkamitti akka bilbila irraa bilbilatti dabarsan akkamitti akka iimeelii san argannee kaane paaswordii itti galchine immoo deebifannu duraan barsiiseen jira. Koopii godhachuu dandeessu. Koopii godhattanii gara saayinii ni deemuudhaan iimeelii san paaswordii itti galchuun deebifannaa jechuudha. Amma iimeelii daganne san arkannee jirra waan ta'eef jechuudha. Iimeeliin daganne kana koopii godhannee deemnee deebifannaa jechuudha. Iimeeliin sun maal akka ta'e barree jirra jechuudha. Iimeelii kanaan ala lakkoofsuma bilbilaa sanaan ammas duubatti deebi'uudhaan bakka kanatti fakkeenyaaf Abdul jedhee haa barreessu. Duraan Abdurreen jedhee Abdul app immoo kan jedhu haa barreessu. Lakkoofsuma bilbilaa kanaan iimeelii kan biraa jiru ammas baruuf maqaa sanitti katabna maqaa iimeelichaa qofa. Sanaan booda neekstiituina ammas piroofaayilii keenyaaf iimeelii san nuu fidaa jechuudha. Ammas duubatti deebi'uudhaan lakkoofsuma bilbilaa sanaan iimeeliin biraa ni jira taanaan ammas maqaa sana irraa haquudhaan maal goona maquma biraa itti barreeffannaa jechuudha. Fakkeenyaaf Abdurazzaq kan jedhu itti barreesse jala irratti raayyaa kan jedhu itti dabala neekstiin godha. Abdurazzaq raayyaatiin immoo iimeelii meeqa jira isa snaap baasa. Maqaa kanaan iimeelii lama jira naan jedhee takka gubbaatti takka gajjallaatti iimeelii lachuu kan hin dagadhe san fidee naa baasaa jechuudha. Kanaafuu gara recovery page dhufuudhaan salphaadhumatti haala kanaan lakkoofsa bilbilaatiif maqaa iimeelichi takkas ta'u lamas ta'u sadiis ta'u maqaa sanaan waan jiru mara isaa gannuuf tarreessaa jechuudha. Iimeelii kana immoo koopii godhachuudhaan kan daganne erga argannee kaane koopii godhachuu deemnee itti galfannaa jechuudha. Paaswordii isaa yoo daganne forgeetii gochuu. Sanaaf immoo barnoota iimeelii jala pileeylistii jala yoo seentan barnoota iimeelii jala iimeelii banachuudha paaswordii dagachuu sirreeffachuu irraa yoo paaswordii sirreeffachuu barbaaddan wanni iimeelii wal qabatu marti achi jala isiniif jira. Haala kanaan iimeelii badeeffachuu dandeessuun isiniin jira. Barnoonni keenyas har'aas kana fakkaata. Akka irraa barattan abdii guddaan qaba. Laayikii sheerii gochuu hin dagatina. Haga barnoota itti aanu walitti deebinutti turtii gaarii nagayaan tura.